Safuu 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 seera. 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 Safuu seera. Safuu seera. Safuu seera. Safuu seera. Safuu. Bara 2011 bar'een gaddaa jennee bira tarree bara 2012 bara haaraa simachuudhaaf kan nu hafe guyyoottan 3 qofaa. Kabajamtoota daawwattoota OBN sagalee uummataa sagantaa safuu seeraa akkam jirtu. Barri haaraan itti adeemni kun bara kormitti bookkisu, bara ameessitti mirgisu, bara jabbiin itti burraaqxu nu haa taasisu jechaa bara haaraa jalqabuudhaaf akkuma duratti jenne kan nu hafe guyyaa muraasaa maarreegaa kan kororfannee galmaan geessisnee kan facaafanne hammannee kan godhanne nu guddattee akka bara haaraa kana dabarsinu hawwii guddaa isinii qaba sagantaan safuu seeraa. Sagantaa keenya safuu seeraa akkuma kanaan duraa qabxilee adda addaatiin dabaallee qabannee dhiyaanneerra hanga xumura sagantaa keenyaatti daqiiqaa 30 nu faana turtanii akka nu daawwattan akkasumas yaada akka nuuf kennitan kabaja guddaan isin affeerra. Har'a kan nuti qabannee dhiyaanne gaaffilee isinirraa dhiyaatu gaaffii tokkos lamas ta'uu danda'a akkasumas yaada keessan dabalataan immoo dhimma obbo Abbuu yookaan obbo Abdulaziz irratti kan xiyyeeffatu deebii bulchiinsi magaalaa Sabbataa kenne qabannee dhiyaanneerra nu faana tura. Ispoonsarri keenya kabajaa eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaati. Eejensiin kun iddoo hojii jalqabee kaasee taateewwan adda addaa akka galmeessitan siin jajjabeessaa hubannoos isinii kennaa tureera. Kana malees qaamolee adda addaa seektaroota adda addaa isa wajjin hojjetaniif leenjii kennuudhaan xiyyeeffannootiin hojjechaa kan turedha. Ammas immoo faayidaa inni gama mootummaatiinis gama dhuunfaatiinis qabu hubattanii akka taateewwan kana galmeessitan kabajaan isin affeera ispoonsara kabajaa sagantaa keenyaati. Eejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa taateewwan dhalootaa gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a galmeessa. Taateewwan bu'uura hawaasummaa bu'uura jiruu fi jireenya dhala namaati. Taateewwan galmeessisuun tajaajila bulchiinsaaf haqaaf istaatistiksiif oola. Eeyyee nama dhuunfaaf ammoo mirga lammummaaf daa'imman maatii fi firarraa dhalatan beekuuf gaa'ela umurii malee ittisuuf mirga dhaaltummaa mirkaneessuuf paaspoortiif eeyyama konkolaachisummaaf akkaawuntii baankii banachuu fi inshuraansiif fuulduraaf kan gaafatamu waan ta'eef gamanumaa qophaa'uun gamnummaadha. Taateewwan galmeessisuuf fagoo utuu hin deemin manaajira ganda keessanii yookaan qondaala galmee kabajaa bira dhaquudhaan galmeessisaa waraqaa ragaas fudhadhaa. Dhaloota guyyaa 90 keessatti gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a ammoo guyyoottan 30 keessatti galmeessisaa. Taateewwan galmeessisuun mirga qofaa osoo hin taane dirqama seeraa qaba. Ragaa qulqulluu qabaachuun qaroomina. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Amma ispoonsara keenya keessaa baankii gadaa galateeffannaa. Baankiin gadaa baankii dhaloota haaraati. Baankiin gadaa hundeeffamarra jira. Kanneen aksiyoona bitachuudhaaf waadaa seentan dafaatii kafala baankii keessan hundeeffadha. Kanneen muraasa kafaltanii muraasni isin irratti hafus immoo akkasuma dafaatii maallaqicha kafalaatii dhuunfadhaa baankii keessan baankii gadaa baankii maqaa bareedaa baankii duudhaa seenaa uummata Oromoof keessaa qabu. Dhaabbadhaatii seenaa hojjedhaa jenna. Gatiin aksiyoona tokko birrii 1,000 aksiyoonni xiqqaan 20 birriidhaan immoo 20,000 jechuudha. Inni guddaan immoo aksiyoona 100 maallaqaan yeroo shallagamu immoo miiliyoona 100 jechuudha. Baankii gadaa dhaabuun baankii qofaatu hin ta'in dhaloota dhaabuu, seenaa dhaabuu, aadaa dhaabuu, dimokiraasii dhaabuu jechuudha. Guddaa galateeffanna baankii gadaa. Amma moottaansuudhaan torbanoota darbaniif kan isinii dhiyeessaa turre dhimma kaartaa obbo Abdulaziz Bakarooti. Obboleessaanii obbo Abbuu Bakaroo gara keenya dhufanii dhimma kana nuu ibsanii nutis qaamolee dhimmichi isaan ilaallatu dabareedhaan gaafachaa turreerra. Keessumaa kan yeroo darbe isinii dhiyeessine obbo Mangistuu Alamaayyoo Kabbada kan jalqaba obbo Abdulaziziin bakka buuse ani allama hin gurgurre yookaan immoo allama nama bakka hin buusne yeroo tokko qofaadha. Innis immoo obbo Abdulazizii jedhanii deebii nuu kennaniiru. Har'a immoo gara bulchiinsa magaalaa Sabbataa deemuudhaan akkamittiin ragaalee uummataa qabdu. Uummatni yeroo ragaa isaa isin bira kaa'atu yoo isa jalaa bade isinoo akkamittiin kunuunsituuf akkamittiin qabdu. Akkaataan isin ragaa qabdan maal fakkaata kan jedhu gaafanneerra. Dabalataanis
kan bulchiinsi magaalaa Sabbataa irra jireessaan itti hamatamu lafa tokko irratti ragaalee 2-3 kennuu yookaan immoo namoota 2 yookaan 3 yoo xiqqaate 2 dhagaa ni kaan 5-6 ta'uu danda'a. Akkasittiin kennu waan ta'eef isa kana immoo maqaasaa overlap jedhanii waamuuni. Kanaafuu isa kana hambisuuf kan itti hamatamtan kana maal hojjechaa jirtu kan jedhus gaafanneerra deebii isaanii akka daawwattan kabaja guddaan isin affeerra. Seerri safuu qaba. Safuunis seera qaba. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa safuu seeraa. Har'as dhimmuma obbo Abdulaziz Bakaroo faarra jirraa hin xumuramne jechuudha. Torban darbe akkuma baay'een keessa yaadattan jalqaba kan waliigaltee obbo Abdulaziziif kennan obbo Mangistuu Alamaayyoo Kabbada warra dhugaa jechuudha. Warra dhugaadhaan bakka buusan sana yaada isaanii isin daawwachiisne yookaan isin dhaggeeffachiisne turre. Har'a immoo kan nuti jirru gara bulchiinsa magaalaa Sabbataa dhufnee qaama dhimmi ilaallatu gaafannee isinii dhiyeessina jennee akkuma waadaa isinii seenne gara obbo Baharuu dhufeeraa dursaa bulchiinsa qabiyyee lafaa bulchiinsa magaalaa Sabbataa dhufnee jirra. Isaanis hojii isaanii irraa yeroo isaanii qusatanii eeyyamamoo ta'anii dhimmichaaf ibsa kennuudhaaf waan nu eeyyamaniif maqaa keessaniin guddaa isaan galateeffannaa nu hordofaa. Jalqaba irratti maqaan koo Baharuu dhufeeraa naan jedhu dursaa garee bulchiinsa qabiyyee lafa magaalaa bulchiinsa Sabbataati. Akkuma sila jalqaba gaafirraa ka'een dhimmi nuti hojjennu maali kan jedhu irraa kaasee dhimma gaafii galmee gaafatametti deebi'uudhaaf yaalaa jechaadha. Walumaa galatti hojiin keenya kan nuti bulchinu bulchiinsa qabiyyeeti. Bulchiinsa qabiyyee jechaan lafti qabeenya kan ammoo akkaataan ittiin lafa qabsiifamu ragaadhaan. Kanaaf nuti kan hojjennu bulchiinsa lafaa keessatti galmee ni bulchinaa, galmee ni kunuunsinaa, akkasumas galmee irratti tajaajila kenninaa jecha. Kanaaf dhimmi galmee wal qabatee jiru hawaasa birattis nu birattis akkaataan itti ilaalamaa turee fi ilaalamaa jiru rakkoo mataasaa danda'e akka qabu kun immoo fooyya'uu akka qabu tu raawwanna jechaadha. Kanarraa kaanee jalqaba irratti hawaasa biratti maaltu mul'ata dhimma qabiyyee ragaa wajjin wal qabatee akkamitti qabataa jira hawaasni kan jedhu kana akkamitti qabachuutti isarra jiraata kan jedhu yoo laalle gaarii ta'a jechaadha. Galmeen namoonni yeroo baay'ee lafa qabatanii yookiin gamoo qabatanii jiraatan malee galmeen isaanii as jiru kun akkamitti qabamuutu isarra jiraata. Akkamitti ilaaluutu isarra jiraata kan jedhu kun sirriitti ilaalamuutu irra jiraata jecha. Namni yeroo baay'ee galmee qaban irratti deddeebi'anii ilaalanii gaafatanii galmee keenya keessa maaltu jira maaltu hin jirre jedhanii galmee kunuunsuun hawaasa biratti rakkoo mataasaa danda'e kan qabaatu ta'uusaa hin beekamaa jechaadha. Kanaaf hawaasni maaliin kan gochuun isarra jiraatu galmee isaaf kenname seeraan hordofuutu danda'utu isarra jiraata. Galmee kana keessa immoo ragaan yeroo bade akkam gochuutu isarra jiraata kan jedhu xiyyeeffannoon ilaaluu danda'utu isarra jiraata jechaadha. Fakkeenyaaf ragaan jalaa bade taanaan maal gochuutu isarra jiraata. Ragaa tasawuu jalaa bade maal gochuutu isarra jiraata kan jedhu kun laallamuutu jiraata. Jalqaba irratti ragaan harka isaatirraa abbaa dhimmaa irraa hoo kan badu ta'e gara waajjira poolisiitti deemee galmee yakkaata irratti galmeessisuu danda'utu isarra jiraata. Galmee yakkaata irratti erga galmeessisee booda gara seektara keenyatti yookiin mana galmee keenyatti dhufee galmee abbaa dhimmaatiin galmee isaa faana wal qabsiisuutu isarra jiraata jecha waan gate san. Kanaaf yeroo tokko tokko kana gochuu dhabuurraa kan madde rakkoon adda addaan qunnamaa akka jiru booda nan kaasaa galmuma abbaa dhimmaa tokko wajjin kan wal qabate kanas akkuma kanaan bifa kanaan kan wal qabatu waan ta'eef hawaasni dhimma galmee isaa sirriitti hordofuu danda'utu isarra jiraata. Waan irratti hidhamu beekuu danda'utu isarra jiraata. Galmeen immoo ragaan immoo jalaa bade qaama akkuma sila jalqaba kaase qaama waajjira poolisii deemee galmee yakkaata irratti galmeessisee ragaa san fidee dhufee galmee isaatiin wal qabsiisuutu isarra jiraata jechaadha. Kana qofa odoo hin ta'in galmee isaa hordofuu danda'utu isarra jiraata. Galmee kiyyarra maaltu jira?
maaltu hin jirre kan jedhu yeroo adda addaa dhufee hordofee ilaaluutu isarra jiraata, kunuunsuu danda'uutu isarra jiraata, galmee isaa seeraan akka qabamuuf gochuutu irra jiraata jecha. Gama keenyan gama mootummaatiin fi hojjetaa mootummaatiin immoo keessattuu warra bulchiinsa qabiyyeetiin hoggaa galmee bulchinu akkamitti bulchina kan jedhu kunis ilaalamuu danda'uutu isarra jiraata. Tajaajila irratti kenninaa hin bulchinaa hin kunuunsina waan ta'eef abbaan dhimmaa yeroo tajaajilaaf dhufe akkamitti tajaajila kennuu danda'uutu sunirra jiraata kan jedhu kun ilaalamuu danda'uutu isarra jiraata. Kan nuti kennuun sunirra jiraatu abbaa dhimmaa ragaa qabiyyee qabu yookiin bakka bu'aa seeraa qofaaf tajaajila kennuutu nurra jiraata jecha. Kana wogoonu yaa qaamni kan biraa dhufe galmee nama dhuunfaa irratti yakka raawwachuu danda'a waan ta'eef yakki akka irratti raawwatamneef tokkoffaa waraqaa eenyummaa isaa gaafachuu danda'utu nurra jiraata. Lammata abbaa dhimmi isa laallatu dhimmichi abbaa dhimmaa isa laallatu ta'uu danda'utu isarra jiraata. Kana qulqulleessinee tajaajila itti kennuutu nurra jiraata jecha ogeessi kenninu. Kana qofa odoo hin ta'in galmee keessa waan jiru sirriitti ilaaluu danda'utu nurra jiraata. Galmee san keessa seenan kuusaa sanii seenan galmee sanii maal jedha? Abbaan qabiyyee eenyu yookiin namni bakka bu'e yoo ta'e eenyu bakka bu'e ragaa waraqaa eenyummaa kamiin bakka bu'e kan jedhu kana sirriitti ilaallee tajaajila irratti kennuutu nurra jiraata jechaadha. Kanaaf tokkoffaa hawaasni waa'ee galmee isaa sirriitti beekee qabeenya ta'uusaa beekee keessattuu qabeenya lafaan wal qabatu qabeenya sirnaan hoogganamuu danda'u sirnaan hoogganamuu qabu waan ta'eef galmee isaatirratti yakki akka hin raawwatamne hawaasni galmee isaa seeraan hordofuu danda'utu isarra jiraata. Hordofuu qofa odoo hin ta'in kunuunsuutu isarra jiraata. Waan jiru immoo seeraan itti fayyadamuutu irra jiraata. Yoo galmee keessaa ragaan mootummaadhaan kennameef qaama mootummaatiin kennameef kan jalaa badu ta'e akkaataa itti beeksisuu danda'utu isarra jiraata jechaadha. Galmee saniin yookiin ragaa bade saniin yakki kan biraa odoo raawwatamin qaqqabuutu san irra jiraata waan ta'eef waan guutamuu qabu akkasaniin guutamuutu irra jiraata. Gama ogeessota seeratii fi gama keenyan immoo tajaajila irratti kenninu sirriitti ilaallee qulqulleessinee galmee namaati irratti akka yakki hin raawwatamne gochuu danda'utu isarra jiraata. Akkasuma jalqaba irratti ragaa galmee lakkoofsa 5043 obbo Abbayyaa Addisuutiin galmaa'ee jiru irratti fakkeenyaaf ragaan bakka bu'iinsaa lamatu galmee keessatti argame jechaadha. Ragaa bakka bu'iinsaa lamatu argame tokkoffaa obbo Abbayyaa Addisuu kan jedhamu jalqaba irratti Mangistuu Alamaayyoo Kabbadee kan jedhu jalqaba bakka buuse. Mangistuu Alamaayyoo Baqqalee immoo nama lamatu bakka bu'ee jira jechaadha nama kanaan. Kunin maalirraa maddaa? Bakka bu'iinsi inni jalqabaa akkuma ragaan bakka bu'iinsaa jalqabaa badeen galmee yakkaati irratti waajjira poolisii deemanii galmeessisiisanii bakka bu'iinsi sun akka badee erga beekame booda galmee wajjin hidhamuutu isarra jiraata ture. Yaa ta'u malee namni obbo Mangistuu Alamaayyoo Kabbadeen kan jedhamne kanan biraa immoo dhufee har'atee galmee san fudhatee har'atee galmee sanii nama bakka biraa buusee jecha. Kanaaf kun maal agarsiisaa? Ragaan jalqaba irratti akka harkaa badeen namni yaalaa bade sun dhufee galmee isaati irratti galmee akkaatitti erga galmeessisee booda beeksisuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf kun waan hin uumamneef ragaan bakka bu'iinsaa bade sanitti fayyadamuudhaan waraqaa eenyummaa kan biraa fayyadamuudhaan nama kan biraa bakka buusutu dhufa jecha. Kanaaf galmee irratti yakki raawwatamuun yeroo baay'ee ragaa badeerra yakki akka raawwatamu godha jechaadha. Kana qofa odoo hin ta'in wanni sirrachuun danda'uun isarra jiraatu gara fuula duraatti hawaasnis yookiin hojjetaan mootummaatti sirraa barachuun irra jiraatu ragaa bakka bu'e kanaan waraqaa eenyummaa akkuma sirra jalqaba kaase tajaajila gaafa kennu waraqaa eenyummaa gaafachuu danda'utu nurra jiraata. Waraqaan eenyummaa eenyunni namichi bakka buuse kun kan jedhu kun bakka bu'e kun kan jedhu kun sirriitti gaafatamee tajaajilamaa qofaaf kennuutu danda'utu nurra jiraata waan ta'eef gara fuula duraatti kun sirrachuu danda'uun akka irra jiraatu fi tajaajilamaa qofaaf seenaa kuusaa sanii beekanii tajaajila kennuun
hojjetaa keenya biratti mul'achuu akka qabu qaamni ragaan jalaa bade immoo ragaan sun akkuma badeen qaama keessattuu bakka bu'iinsa kenne san bira dhaqee galmee san galmeessisuu danda'utu isarra jiraata. Isarratti hunduu'anii bakka bu'iinsa kennan waan ta'eef bakka bu'iinsi kennameef san isa jalqabaa fudhate san erga jalaa badee qaama kenneef san bira dhaqee galmaasisee galmee isaatiin immoo achitti beeksisuusaa galmee isaatiin wal hiisisuutu irra jiraata. Gara fuulduraatti hawaasni kana beekee waa'ee galmee isaa akka irratti hin raawwatamne gochuu danda'utu isarra jiraata kan jedhu kanan kaasuu barbaada. Tole obbo Baharuu namni tokko galmee isaa keessa iddii dookumentii yookaan immoo ragaan isaa jalaa badee guyyaa hammamii gidduutti beeksisuu qaba? Guyyaan murtaa'ee jira? Guyyaan murtaa'ee hin jiru. Maarree namni kun amma fakkeenyaaf dhimmuma dura amma kaastan dhimma obbo Abdulaziziin kaartaan jalaa badee jira. Isaan gaafa 3/8/2008 waajjira poolisiirraa gara bulchiinsa magaalaa mana bulchiinsa lafa magaalaa Sabbataatti barreeffamee xalayaan fidanii dhufanii gaafa isaan as ga'an garuu laficha gurgurteettaa jedhamanii kanadha isaan nutti himanii beeksisaniiru ootiire. Eddii darbiinsa guyyaan qabne beeksisaniiru ooti akkamitti wal jala darbire? Akkan sila jalqaba kaasuudhaaf yaale ragaan tokko sila bade taanan ragaa akka irratti raawwatamneef si'uma bade sani gabaasa gochuu kan daddafanii. Hin dursine warra akka hojjetutti isaan durse. Isaantu durse waan ta'eef jalqaba irratti ta'uu hin ta'u namni kamiyyuu ragaan kamiyyuu jalaa bade sa'aatiitti bade sanirratti sa'aatii san ibsee waajjira poolisiitti deemee galmee akkaataa irratti galmeessisuu danda'utu isarra jiraata. Erga kana godhee booda immoo waan galmee akka galmaa'e kana fidee yeruma sanitti fuudhee galmee isaatiin wal qabsiisuu danda'utu isarra jiraata. Maaliif kanaaf jalqaba irratti maaliifni hawaasni kan beekuun isarra jiraatu waa'een galmee isaa qabeenya akka ta'e hubachuu danda'utu isarra jiraata. Qabeenya yakki irratti hojjetamuu hin qabu eeguu danda'utu isarra jiraata. Kunuunsuutu irratti jiraata. Ragaa san keessaa ragaa mana galmeetitti hidhame keessaa tokko bade taananiin yeruma sanitti dhufe wal qabsiisuutu isarra jiraata. Odoo wal qabsiisarra ta'ee siluma san odoo wal qabsiisa ta'ee namni biraa galmee fidee dhufu waan ta'e gaafa fidee dhufu duraayyuu dhorkee waan ta'eef ragaan bakka bu'iinsaa suni akka bade waan beekamuuf tajaajilli irratti hin kennamu jechaadha. Kanaaf hawaasni yookiin abbaan dhimma galmeen yeruma jalaa badetti ibsamuu isaa baatu ibsuu isaa yeroon isaa ibsamu haa dhiisuus galmeen san irratti yakki akka hin hojjetamne dura beeksisuu danda'utu isarra jiraata kan jedhu kaasuu barbaada. Tole asumaanas waan isin gaafadhu tarii warra achitti hojjete ilaallachuu danda'a garuu manuma tokko waan ta'eef sinaa deebisuu dandeessu jedheen isin gaafadha. Galmee isaanii keessa galmee obbo Abdulaziz keessa waraqaa eenyummaa lamatu jira kan bakka buuse jechuudha. Mangistuu Alamaayyoo Kabbadee fi Mangistuu Alamaayyoo Kabbadee. Lakkoofsi mana isaanii tokko maqaan isaanii tokko gandi isaan ittiin waraqaa eenyummaa baasan tokko garuu suuraan isaanii adda adda. An argeera waan ta'eef as keessa jira. Namni achi ragaa wal qabsiisu sun akkasittiin cross check gochuu akkamitti wal bira qabee ilaaluu dadhabee moo seerichatu hin jiru mana kana keessaa. Maqaan wal fakkaate suuraa waliin fakkaatu silaa oriijinaalaa fi koppii wal bira qabanii ilaalu akkamittiin isaan miliqeessa jedhu sanatu naa deebistan. Tole akkaan jalqaba kaase ogeessi seeraa keenya yookiin namni tajaajila kennu yookiin ogeessi tajaajila galmee irratti kennu galmee abbaa dhimmaa seeraan kunuunsuu fi danda'utu isarra jiraata. Yakka akka irratti hin raawwatamnes eeguutu isarra jiraata. Kanaaf jalqaba irratti yeroon kaasu maal jedhee waraqaan eenyummaa gaafatamuu danda'utu isarra jiraata. Abbaa dhimmaa isa sirriidha moo abbaa dhimmaa sirrii miti jedhu adda qulqulleessuu danda'utu isarra jiraata. Yeroo baay'ee haalli nuti hojjetaa biratti rakkoon akkasii mul'atus sirriitti abbaa dhimmaa adda baasnee yaa abbaa dhimmaa kan ittiin adda baasnu waraqaa eenyummaa isaatiin. Akkuma sila jette waraqaa eenyummaa lamatu jira. Kanaaf waraqaa lammaa ati jette kun akka carraa dhimmichaanis galmicha ilaaluuf laaleera. Jalqaba irratti galmee kana wal qabate dhimmi isaa gama yakkaatiin kan laalamaa jiru akkuma jirutti ta'ee waajjira poolisii kan qoratee argatee jira waan ta'eef kan suuraan kun waraqaan eenyummaa kun lamaan kan dhufe booda irratti wal qabatee erga poolisiin qabate qaama galmee kana wal qabatu akkuma sila jenne Mangistuu Alamaayyoo nama lama ta'eera kan
Mangistuu Alamaayyoo gaafa adda baasuudhaaf itti deemamu waajjirri keenyas gaafatee eenyu Mangistuu Alamaayyoo jedhamu kun jedhamee gaafa barbaadamu Mangistuu Alamaayyoo lama jira. Isa kun kan qoratamee dhufe waajjira poolisiitirraa kan wal qabateera jecha. Jalqaba irratti garuu siluma akka jette abbaan dhimmaa dhufe sun eenyu kan jedhe garuu ogeessi keenya of eeggannoo gochuutti sarara jiraata gara fuula duraatti ofirraa. Gochuu qaba ture. Jalqaba irratti waliin qabanne kun kan poolisiidhaan dhufee wal qabate galmee kan irratti kan wal qabate galmee. Malee silaa duran jiru. Duran jiru. Utuu waraqaa eenyummaa ilaalanii waraqaa eenyummaa tinii miti bakka bu'iinsa fidee dhufee bakka bu'iinsi suni Mangistuu jalqaba irratti Mangistuma kan jedhamu kana jiru amma Mangistuu Alamaayyoo Kabbadaadha. Mangistuu Alamaayyoo Kabbadaa jalqaba irratti namicha Abdullaaziz kan bakka buuse. Bara 2008 kana 2002 keessa kan bakka buuse. 2008 immoo waraqaa eenyummaa kan biraa baasee irratti Mangistuu Alamaayyoo Kabbadee namicha Abdullaaziz jedhu kana bakka haqee waraqaa wannoo kan biraa bakka bu'iinsa kan biraa galmee isaati irratti fide jecha. Kan fide maal fide? Tokkoffaa irratti kan ittiin haqe fideera. Lammaffaa irratti kan ittiin immoo bakka buuse guyyuma san nama biraa bakka buuse fidee dhufe galmee isaati irratti hidhamee jechaadha. Namuma tokko see bulchiinsi magaalaa. Silaa kan gochuun isarra jiraatu namni galmee san irra hojjetu galmee seeraan qabuutu isarra jiraata beekuutu isarra jiraata. Mangistuu Alamaayyoo kan jedhu kana adda baasuu danda'a ture. Waraqaa eenyummaa jalqabuma odoo gaafatee jecha naannee namni shiifti gochuutu irra jiraata namni jijjiiramuutu hin jijjiirama waan ta'eef nama sana argachuu hin danda'amu. Kan bakkeen itti of eeggannoo godhamuu qabu yeroo baay'ee waraqaa eenyummaa yeroo kennamu irratti of eeggannoo godhamuutu irra jiraata jecha. Yeroo baay'ee yakki kan ittiin raawwatamu waraqaa eenyummaa sobaa baasuudhaan waan ta'eef naannoo kanatti of eeggannoo guddaa gochuutu irra jiraata. Naannee bakka bu'iinsi dhufe taanaan mirga isaatii galmee sana akka sochaasu waajjira haqaatiin mirkanaa'ee fi dhufe taanaan walitti dhuun keenya kan oollee gara fuula duraattis itti fufaa jechaadha. Tole egaa kun ta'e. Akkuma isin duratti kaastan hawaasni galmee isaa sirriitti qabachuu qaba. Waraqaa kana jechuun jireenya isaa jechuudha, mana isaa jechuudha, jiruu isaa jechuudha, maallaqa isaa jechuudha iddii jettanii isaan hin qabatin hafanii immoo wanta akka ammaa Abdullaaziziin mudate kun mudate. Furmaata qaba? Maali fallisa? Akkuma sila jenne galmeen ragaan baduu danda'a. Ragaan akkuma bade jalqaba irratti akkuma jedhe qaama beeksisuu qabu keessa beeksisee galmee isaatiin wal qabsiisuutu isarra jiraata. Erga galmee isaatiin wal qabsiisee jiru kana dura rakkoo akkasii kana furuudhaaf qajeelfamnii fi dambiin bahee hin jiru. Amma garuu qajeelfama duwwaa 6/2008 dhimmoonni galmee abbaa dhimmaa hojii wal qabatee jiru akkaataa itti deebii argachuu danda'uun isarra jiraatu bifa ifa ta'ee fi qulqullina qabuun ifatti qajeelfamni baheef waan ta'eef rakkoon isaan qunnaame ragaan jalaa bade taanan ragaa baduu isaa qaama jirurraa beeksisanii dhufan taanan nu beeksisan taananiin abbaan dhimmaa nu biraa akkaataa qajeelfamni sun jedhuun tajaajila argachuu danda'a jecha. Ragaa isaa bakka buufachuu danda'a. Ragaa badeessan bakka buufachuu akkaataa itti danda'u irratti qajeelfamni bahee jira. Hojiirra oola jechuudha. Hojiirra oola ittiinis hojjechaa jirra jecha. Tole kanarraa kan hafe dabalataa gaaffii kanuma hojii wal qabateedha. Galmichaa hojii wal qabachuu baates tajaajila hojii waa wal qabatu. Bulchiinsi magaalichaa yeroo baay'ee kaartaa lafa nama tokko ragaa nama sadiif kennu lafa tokko irratti kaartaa yookaan ragaa nama sadii nama afuriif kennu mudata. Kanaan immoo nama tamtu sin baay'ee bulchiinsi manni qopheessaa sabbata. Isa kana furuudhaaf akkamittiin hojjechuuf karoorfattan mee wanti furmaata argatu jira? Jalqaba irratti gaafiin kee dhimma overlaappii hojii wal qabatu yookaan lafa tokko irratti nama tokko oliif akka mirga itti fayyadamaa kennu jecha. Kuni maalirraa maddaa? Waa sadiirraa madda. Tokkoffaa haalli bulchiinsa keenya akkaataan lafti itti bulchinu lafa adda baasnee qaama fedhii qaama barbaaduuf dabarsuu irratti lafti lakkaa'amee beekamuu danda'utu isarra jiraata. Qaamni itti fayyadamu sirriitti beekamuu danda'utu isarra jiraata. Gaafa dabarfamu kanaan dura haalli kun hin turre magaalaa kana keessatti jechaadha.
jechuun saayitiin pilaanii qophaa'ee saayit pilaaniin isaa qophaa'ee bilookiin isaa beekamee parseliin isaa yookiin cirtuu lafaatiin adda bahee lafti lakkoofsi itti kennamee miti kan kennamaa ture kana dura jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee ragaa akkasiitiin wal qabatee nama tokko oliif lafa tokko kennuun walirra bu'uun kun sirriitti mul'achaa ture. Kana hamma kana booda suni kan sirrateedha. Akkamiin sirrataa? Tokkoffaa teekinooloojiidhaan dhimma wal qabatudha. Bal'aansaa kan kana dura darbe rakkoo akkaataa bulchiinsaa tarkaanfii bulchiinsaatiin sirreessuudha. Namoonni lama overlaappii lafa tokko irratti kan dhufan yoo ta'e akkamiin sirrachuu danda'a kan jedhu qajeelfamaa fi seera jiruun fayyadamanii abbaa dhimmaa tajaajila akka argatu gochuudha kan kana dura darbe. Ammaaf garuu riifoormii lafa hojiirra oolchuudha. Riifoormii lafaa yoo jennu tokkoffaa lafti lakkaa'amee beekamuu danda'utu sarara ilaala. Kanaaf inventariin godhamaa jira. Galmee waliigala qabnu amma galmee gara 75,100 fi gara 70ti. Kun lakkaa'amee adda bahee lafti ammas hin galmoofneera suni galmeen sun akka itti fufu gochuudha. Kana jechuun lafaa fi ragaa wal qabataa jechaadha. Kana namni lama iddoo tokko irratti galmaa'uu hin danda'u. Kuni galmeen itti fufa kan kana duraa jechaadha. Kana irratti rakkoo uumame tarkaanfii bulchiinsaatiin sirreessaa deemudha. Kan biraa akkuma sila jedhe lafti gaafa kennamu yookiin lafti mirgi qabiyyee gaafa uumamu abbaa dhimmaatiif sirriitti qulqullaa'uu danda'utu sarara jiraata. Kana dura amma koordineetiin qabu lafti kaartan nuti kenninu parsiliin qabu bilookiin qabu. Suni amma cittuu lafaatiin adda bahee koordineetiidhaan adda bahee koodiidhaan adda bahee kennamaaf waan ta'eef tokkoon nama caarraan isa gahuu danda'u hin beekama jechaadha. Yookiin lafti suni overlaappii dhufuu hin danda'u koordineetiidhaan hidhama waan ta'eef jechaadha. Suni kanaaf teekinooloojiidha. Hojii teekinooloojiiti kana dura koordineetiidhaan wal hidhamee miti kaartaan kan kennamu waan ta'eef koordineetiidhaan hidhamee kennama. Suni overlaappii hanqisaa jechaadha. Kanaafuu gara fuulduraatti abdii jira. Abdii jira. Waan gaarii teekinooloojiidhaan deeggaramee fi overlaappii hambisuu hojjechuuf jedha bulchiinsa magaalichaa. Obbo Baharuu Dhufeeraa dursaa bulchiinsa qabiyyee lafaa bulchiinsa magaalaa Sabbataa gaaffii keenyaaf deebii waan nu kennitaniif guddaa isin galateeffanna. Yeroo biraas gaaffiin kana fakkaatu yoo hawaasarraa nu ga'e sagantaa safuu seeraa dhufnee akkasiin gaafannuuf isinis akka nu deebistan shakkii hin qabnu. Ulfaadha. Galatooma. Eejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa taateewwan dhalootaa gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a galmeessa. Taateewwan bu'uura hawaasummaa bu'uura jiruu fi jireenya dhala namaati. Taateewwan galmeessisuun tajaajila bulchiinsaaf haqaaf istaatistiksiif oola. Eeyyee nama dhuunfaaf ammoo mirga lammummaaf daa'imman maatii fi firarraa dhalatan beekuuf gaa'ela umurii malee ittisuuf mirga dhaaltummaa mirkaneessuuf paaspoortiif eeyyama konkolaachisummaaf akkaawuntii baankii banachuu fi inshuraansiif fuulduraaf kan gaafatamu waan ta'eef gamanumaa qophaa'uun gamnummaadha. Taateewwan galmeessisuuf fagoo utuu hin deemin manaajira ganda keessanii yookaan qondaala galmee kabajaa bira dhaquudhaan galmeessisaa waraqaa ragaas fudhadhaa. Dhaloota guyyaa 90 keessatti gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a ammoo guyyoottan 30 keessatti galmeessisaa. Taateewwan galmeessisuun mirga qofaa osoo hin taane dirqama seeraa qaba. Ragaa qulqulluu qabaachuun qaroomina. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Baankiin Gadaa baankii dhaloota haaraati. Baankiin Gadaa ispoonsaranuu ta'uu isaatiif guddaa sagalateeffannaa. Baankii hundeeffamarra jiru kanneen aksiyoona bitachuu barbaadan bitachuu dandeessu. Aksiyoonni kan inni itti argamu baankilee biyyattii keessa jiran hundumaa kan akka baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii intarnaashinaali Oromiyaa, baankii Awaash akkasumas baankii daldala Itoophiyaa damee isinitti dhiyoo deemtanii aksiyoona kana bitachuu baankii keessan baankii Gadaa hundeeffachuun dirqama keessan baadhaa. Maarree nuti sigaa sagantaa keenya har'aa hunduma keessan warra yaada nuu kennitantu dubbisnee isinii dhiyeessine baay'ee nutti tola. Garuu immoo xiqqoo ishee sa'aatiin qabdeetti waan ta'eef torban dhufu isinii dhiyeessinaa. Isa keessaa ameen geechoo irra deddeebitee waan nu barreessiteef kan kee nu bira ga'uusaa si ibsina. Akka seera deemsa falmii hariiroo hawaasaa yookaan siviil piroosijariitti keewwata 154tiin jettee gaaffii ati gaafattee jira. Isa kanaaf ogeessa gaafannee torban qabannee akka dhiyaannu waadaa seenna. Kanneen nu daawwattan yaada nu kennitan gaaffii nu gaafattan hunduma keessan maqaa daawwattoota warra kaanitiin guddaa isin galateeffanna.
sagantaa har'aaf jennee qindeeffannes kana fakkaata. Barri itti adeemaa jirru kun barri haaraan bara nagaa, bara gammachuu, bara tasgabbii, bara waan hojjenne hundumaan itti milkoofnu akka nu taasisu hawwii keenyadha. OBN kan isin daawwachaa turtan kan isin wajjin ture immoo ana Sinnash Olaanii Doorsisi. Ogeessota istuudiyoo keenya Lataa Zarihuunii fi Naa'ol Girmaa wajjiniin nagaatti isiniin jenna. Torban sagantaa wal fakkaatuun qabannee dhiyaanna. Nagaatti. Safuu seeraa, safuu seeraa, safuu 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 seeraa, safuu seeraa, safuu seeraa, safuu seeraa.